ri'uuf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufame karagaa ulfaata yoo tole kabajamoo fi jaalatamoo maatii koo hundi keessaniyyuu kallattii hundarra kan jirtan baay'ee sin jaaladha baay'ee si kabaja tolaaf jaalala keessanii gara chaanaala kootti warra dhuftan jechuudha baay'ee guddanaaf eebbifamaa otoo like sharing godhi immoo hin bayina maatis naata warri kana booda laaltan jechuudha rakkoon qabu wifi gattanii biraa deemtu gaafa barbaaddamoo aramni jechuudha sinirratti balleessitiyyuu jechuudha baay'ee sin dhiphifti jechuudha ishiidhaan immoo gaafa waa argattani nu gargaaraan sinin jedha warri wifi sin bira jiru guddaa galatooma siniyyuu garaa hin jabaattan jechuudha har'a waan siniif deedhee sinitti hima hammina arabaa sinitti himuu barbaadetan malee waan biraa miti jechuudha hammina arabni jibba haramni yaada namaaf qabdu akka namni beeka bicha maal akka barbaada akka namni dhibamuudha ta'ee akka namni huuqqatuudha ta'ee akka namni du'uudha ta'ee yoo biddeen dhabe waan yaada arabaa hin beeku jechuudha hamma nyaanni nan akka gochaa jiru kuni nyaata nan qopheesse jechuudha nyaata kana qopheesse mutoon masaalaa jedhama jechuudha mutoon masaalaa jedhama anatu qopheesse misaadha jechuudha wanti kun jechuudha dan qopheesse guyyaa sana irraa afee jechuudha firiijii keessan kaa'ee jechuudha xiqqoo irraa nyaadhe jechuudha maasitti xiqqaatee warri jettanii dhugaan nan xiqqoo sidin jedhu maan karaan jechuudha inni nama eegu waan jiruuf jechuudha achi irraa nyaadhe kaa'ee jechuudha firiijii keessa maaliif cilfaadhaan irraa nyaanne otoo jettanii immoo boru ganama yookiin iftaan ganama meerree nyaanni dheengadda irraa hafe suni fidimee ho'isiti jedhu jechuudha otoo nan nyaadhe ta'ee jechuudha garuu ani immoo waan akkanaa deddeebiftee na qortiniitiin mana kanaa waan ta'eef hin nyaanne jechuudha firiijii keessa kaa'ee torbee tokko jechuudha amma nyaanni isin ilaaltan kun torbee tokko jechuudha firiijii keessa ol kaa'ee jechuudha kanaadhaani har'aara kanaan firiijii keessa ol kaa'ee jechuudha waan isheen gootuun ilaalta firiijii keessa ol kaa'ee yeroo baay'eedhaatti deddeebite waan na qorteef jechuudha firiijii keessan kaa'ee jechuudha amma gaa maaltu si muudateree maaliif sisaarraa aferee fiddee dhufteree naan jechuu dandeessu ila ijoolleen guddisee nan qaba jechuudha sabinan ijoollee kana isinitti agarsiisee fi otoo nani fuudhee nyaadheera ta'ee waan baay'ee irratti qoree beeka jechuudha wanta guyyaa lama fa guyyaa sadii fa akkasii kaa'ee tanani ishii ilaala jechuudha waan ishiin baatu yoo ati fuutee nyaatte fidi wanta akkasii eessa dhaqeessin jette jedhu yoo ati keessee akkana ta'u immoo ati nyaachaaf waan hin mijannee fi an akkanan godha jechuudha hamminni arabni hojjettu sinitti muu barbaadetani yoo sin osoo fuudhee nyaadheera ta'ee guyyaa lama booda guyyaa sadii booda nan gaafatama jechuudha meerree midhaan gaafsana naan jedhamu jechuudha dhugaan sinin jedha yoo akkana ta'e garuu ila torbee tokko booda kan hin baase jechuudha hin gaafatamu jechuudha irra darbeera jechuudha otoo garuu fuudhee nan nyaadha ta'e nan gaafatama jechuudha haraboonni hamminni isaanii waan kana yakkalitti fakkeessine baay'ee qabu jechuudha kanaafi warri mana akkasii jirtanii isinitti dhaga'ame sinin jechuu barbaadetanii wakinaan hin beeku amala isaanii ta'e jibbuma isaan namaa qabanidha ta'e ani wanta irraa beeku hin jiru wanta kana deddeebiin na mudata jechuudha maali komii qabdaa maa nyaata akkas gootee himattiree jechuu dandeessu waan biraatti hiikuu dandeessu namni midhaan hin jiraatu sin jabbiri jechuudha hammina isaanii isinitti bulan yoo badu kan isaan kana bichaamte sila kaameraan jiruuf isinitti agarsiisuu dhiise malee jechuudha midhaan bayee badu kana bichaamte jechuudha guyyaatti dhibbantaa 50 keessaa dhibbantaa 70 badaa oola jechuudha qopheessifa guyyaatti si'a 4 waan hunda qopheessiraniifa ammoo alabaanee nyaanneedha gaafti sangatanii bahan injira jechuudha nyaata kana hundi isaa jechuudha boruuf wanti kun hundi deebi'ee ta'uu dhiisuu danda'a deebifte kan biraa hojjetta jechuudha akka kanattis otoo nama dadhabsiisanu akka kanattis qarshii ofii otoo balleessanu abaarsa ofirratti fiduu jechuudha suuriyaa caalaa xigaabanyaan jiru biyya keenya keessaa immoo walloo quufa guddina midhaanitti shuguxii tokko sanii bara baay'eef nyaanni okay bokkaan illee midhaan biqilchuu dhabame maaddii isaaniirra biyya isaaniirra garuu araboonni kunis
eekamsa ofitti fiduu isaanii waan hin oolee turee bulee jechuudha. Ani amma komii maafan hin nyaanne sin dubbachaa jiru beektaa miidhaa isaan namarratti geessuudhaaf gaafa kana dhaabbadhee qopheessaati meeqa kan dhaabbadhee qopheessee guyyaa meeqa akkamitti dhiphadhee isaatii misaa sana qaqqabsiisuudha akka mana dhiphachaa ture natu beekaa jira. Garuu otoo yeroo baay'ee jechuudha dhugaa aarsaa kafalooleen akka kafala otoo namni nani beeku ijoolleen mana ijaazate rakkatanii ijoolleen karaarra ba'anii hojii dhabanii zeegaan barbaade haa ta'u argadhee midhaan kana fuudhee kenneef aarsa barbaadu kan kaffalchise hatteellee kennite biyya arabaa keessatti wanta akkasii dhorkaadhaan beektume namoonni akkasii shariika waliin qabdullee hin adabamta jechuudha. Ani garuu aarseertu kaffalee otoo nama tokko naan argate ala kanatti baasee nan kenna jechuudha dhugaa isin jira garuu isaan iddoo baay'ee beekoo jechuudha iddootti namoonni waan nyaatan dhabanii taa'anii mana ijaazaa keessa mana dhaa keessa iddoo baay'ee jira jechuudha. Hammina irraa kan ka'edha malee otoo kennanii nyaanni kuni gargaarsaaf hin oolle amma balleessanii otoo hiyyeessaaf laatanii otoo waan qaban irraa kennaa beekanii gaariidha jechuudha. Akkuma ganama jiidhaan rukutaman kana galgallee akkasii ta'uu dhiisuu danda'a. Jarri kun ammallee of beekaa hin jiran jechuudha. Midhaan ishii kana isinitti agarsiisee bichaa miti midhaan humnaan ol kan badaa oolu jira. Garuu halkan keessa sa'aatii 5 jammaree amma halkan keessa amma deebi'ee galgala sa'aatii 10tti kan inni dhaabbadhe tolchuu waxuu haruu jechuudha. Itti taphachaa uffatallee akkanuma godhu jechuudha. Guyyaa 2 guyyaa 3 uffata ofii bitanii fidanii si tokkosiisanii si miicisiisanii hin bareenne muudhanii madabarata naqanii baasanii gaafta isaan gaatanii jira jechuudha. Na bichaa maaf akkas godhan hin beeku. Siniin jedha ana qormaata deddee oona midhaan illee akkasii waan akkasii fuudhee nyaadha ta'e na gaafatte jedha. Amma kaleessa maal gote kubuzee bilee binaanii sadhan hin beektu jechuudha. Kubuzee binaanii hundi keessan hin beektu. Guyyaa 2 waan ta'e firii wanti keessa ture jechuudha. Kushiinaa fooqii kushiinaa 2 ture. Kushiinaa tokko jira kan isaan biraa jechuudha. Isa keessa ture jechuudha kubuziin kun. Guyyaa 2 booda achi fuudhee isalaa kana fidee jechuudha kubuzii sana. Hojiirra oolaa waan jira fidee xabbasee hin beektu zayitii takka xabbafamu. Andan xabbasee booda irraa nyaadheera jechuudha. Irraa nyaadhe guyyaa meeqaffaadha qidaamee jimaata qidaamee sadaffaa hada guyyaa arfaffaa akkas walumaa galatti guyyaa 6 yookiin torbee tokko ta'a. Ani kun xabbase guyyaa 3 bulee natti fakkaata. Amma gaafa nyaadhe na agarte jechuudha waan sana. Hada galgala kana na gaafatte es jedha midhaan suffidinaan jette jechuudha. Siniin jedha jallina isaanii baay'ee ulfaata. Siniin jedha jajjabaadha. Jalleen isaanii masalitti fakkaate maneen nan hojjedhu isa kanaadha guutummaa isa carariisa wani waan ta'eef sinitti mul'atu. Kun bukkee isaati fuuldurri isaa garasiidha jechuudha guutummaan isa kanaadha. Kanaadha jechuudha. Kun bukkee isaati duuba isaa jechuudha. Siniin jedha qashtoota koo akkasiidha. Kushiinaan koo isa kanaadha jechuudha kun akkas fakkaata. Ammallee kan galgala kanaa kun akkas fakkaata jechuudha. Kan hin kafamne baay'ee qaba jechuudha. Jajjabaadha akka yoo keessaniif jalloota hin laaltanii jallina yaadinaan siniin jedha kan guyyaadhaallee baay'ee jira jechuudha. Kun muluun laala akkasitidha waan gubbaa jiru ufanii isinitti kaasuu dhiise waan gubbaa jiru kana ilaalaa jirtu kanaafani siniin jedha qashtoota koo kunillee kan baduudha jechuudha. Kan ganamarraa kan qopheeffamedha kunillee kan baduudha. Jajjabaadha siniin jedha. Sin akka jaraan ta'ina garaan jabaatina. Wal jajjabeessa siniin jedha qashtoota koo baay'ee sin jaaladha turtii gaarii naa qabaadha.